Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaaffii ka'ee tuffachuun qabu jedhe. Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa kaleessarraa kaasanii bakkoota adda addaatti hiriira bahanii gaaffii gaafachaa jiru. Gaaffii isaanii daballii miindaa, haala hojii fooyya'aa fi faayidaa hojichaa wal qabatu kan ilaallatudha. Baatii darbe keessa mallattoo walitti qabaa turani. Dhiyoo kana immoo gaaffii isaanii ifatti barreessanii guyyaa 10 keessatti deebii akka kennamuufiif Ministeera Fayyaa Biyyaalessaa fi qaamota dhimmichi isaan ilaallatu hundatti seeraan galfachuu isaanii beeksisanii ture. Kaleessarraa kaasanii immoo gaaffiin keenya dhageettee argatu jechuun sagalee fi barreeffamaan komee isaanii dhageessisaa jiru. Haromayaa, Finfinnee, mana yaalaa Phaawulos, Diillaa, Hawaasaa, Gondar dabalatee magaalota hedduutti kaleessa eegalameera. Har'as babal'achaa oole. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaas gaaffii isaanii quba akka qabuu fi innis gaafficha akka deeggaru beeksiseera. Mootummaan gaaffii kana tuffachuu fi gurra dhorkachuu dhiisee dubbiin akka hin hammaanne gochuu qaba jechuun gorseera. Gaaffiin ogeessota fayyaa waan sirrii haqaa fi mirgadha ka jedhu waldaan kun dubbiin bifa jijjiirratee osoo waan hamtuu hin dhufiin mootummaan dafee deebii qajeelaa akka kennuu qabu ibsa roobii har'aa caamsaa 7 bara 2025 baaseen gaafateera. Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa gaaffiin keenya guyyaa 10 keessatti deebii yoo dhabe hojii dhaabuutti seenna jechuun akeekkachiisaniiru. Guyyaa isaan ka'an har'a 6tu hafe. Wallagga Bahaa Naagiddaa ayyaanaatti hidhattoonni faannoo Amaaraa jechuun of waaman namoota 10 osoo konkolaataan deemaa jiranii ukkaamsanii fuudhanii deemuun dhaga'ame. Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Naagiddaa ayyaanaatti dilbata gaafa caamsaa 4 bara 2025 hidhattoonni faannoo Amaaraa jechuun of waaman konkolaataa geejjiba uummataa gara Finfinneetti imalaa ture karaatti dhaabsisuun imaltoota 10 ukkaamsanii fudhatanii deemuu kanneen ijaan argan irraa qulqulleeffadheera jechuun addeessi istaandardi baaseera. Namni yeroo taateen sun raawwatu konkolaataa sana keessa ture tokko yaada addi istaandarditti laateen imalarra osoo jiranii karaatti humnoonni faannoo jechuun of waaman bosona keessaa bahuudhaan konkolaataa dhaabsisanii namoota 10 fudhatanii deemuu himan. Waa'ee hidhattoota gocha kana raawwatan yeroo ibsu ani ija kootiin kan argee namoota hidhatan 4 turanii meeshaalee waraanaa akka bireenii, kilaashii fi snaayiparii qabatanii bosona keessaa bahuun konkolaaticha fuuldura dhaabbatanii doorsisaa turan jechuun himeera. Biyya kana keessa keellaa mootummaan hin beekne 297 oltu jira jedhe koomishinichi. Qaamni nageenyaa kana keessa jiraachuu isaas beeksiseera. Itoophiyaa keessa bakkatti seeraan ala nama sakatta'an 297 caaluu akka jiru koomishiniin gumruuka federaalaa kaleessa beeksiseera. Koomishinara koomishinichaa dabalee qaabataa yoo xinnaate keellaan 297 bakkoota adda addaatti seeraan ala dhaabbatee sakatta'insi godhamaa akka jiru waajjirri isaanii quba qabaa jedhaniiru. Bakkoota kanatti qaamni keellaa dhaabee sakatta'aa jiru koomishinicha biraa kan beekamtii seeraa qabu miti jechuun beeksaniiru. Obbo Dabaleen kana kan ibsan caffee yookaan Paarlaamaan Federaalaa walgahii isaa idilee 28ffaa kaleessa gaafa caamsaa 7 bara 2025 taa'ee raawwii hojii koomishinichaa fi ministeera galiiwwanii kabaatii saglii wayita dhaggeeffataa oolanittidha. Gabaasa raawwii hojii dhiyaate sanarratti miseensi caffee tokko Oromiyaa fi Sidaamaa keessaa keellaa mootummaan hin beekne seeraan ala hedduun akka jiru eeranii akka kaafamuuf deddeebisnee gaafannullee dhageettiin arganne jechuun ibsanii ture. Koomishinar Dabalee Qaabataas itti fufanii dhugaadha keellaa seeraan ala 297 waan baramee akka cufamu yookaan kaafamuuf hojiin hojjetamee jira. Garuu ammas hojii seeraan alaa sun hin hafne kan nama dhibuu hunda isaanii hin ta'in malee qaamonni nageenyaa kan keellaa dhaabanii sakatta'insa ofii isaanii gochuu irratti bobba'an jiru jedhani koomishinarichi. Itti fufaanis keellaan sun akka cufamuuf ajajni kennamnaan qaamota nageenyaa kunneen cufneerra jedhanii beeksanii ture. Garuu ammoo halkan sakatta'insa akka taasisaa jiran numa beekna jedhaniiru. Ministeerri galiiwwanii federaalaa ammoo gama isaatiin kurmaana 3 darbe keessatti galii qarshii biiliyoona 600 fi biiliyoona 53 funaannadheera jechuun beeksiseera.
Lafti naannoo Tigraay dhibbeentaan 40 nu jalan jiru jedha bulchiinsi naannichaa. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Taaddasaa Warradaan daangaan naannichaa harki 40 na jalatti bulaa hin jiru jechuun ibsaniiru. Ammayyuu lafti naannichaa dhibba keessaa 40 ka ta'u humnoota alaatiin qabamee uummanni waggaa 4 dura qeerraa buqqees osoo hin deebiin rakkoo keessa jira jechuunidha kan isaan Jarmanitti himatan. Leetanaal Jeneraal Taaddasaan kana ka dubbatan kaleessa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jarmanii Maqalee wayita deemanittidha. Haala naannichi keessa jiru yeroo Jeensi Hanefiitiif ibsan akka jedhanitti akka waliigaltee Piriitooriyaatti daangaan Tigraay humnoota alaatiin qabamee hin gadhiifamne. Mootummaan federaalaa lafa dhiya Tigraay kan akka Humaraa fi Walqaayitti Agadee osoo hin deebisiin hafeera. Uummanni qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee akka deebi'uuf kan yaalames osoo hin milkaa'in hafeetu warri galanuu jiraachuu dadhabanii lammataa buqqaaniiru jechuun ibsani. Amma federaala wajjin taanee warra qeerraa buqqaan deebisuu fi lafa humnaan qabame gadhiisisuuf hojjechuu qabna. Kana irratti Jarmanii dabalatee hawaasni alaa dhiibbaa akka godhuuf keessa akka galtan jechuun Taaddasaan gaafataniiru. Loltoota naannichaa hiikkachiisuuf marsaan duraa yaalamee fulbaana dhufu keessa akka xumuramu ka beeksisan Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan marsaa lammataan kan itti fufuu danda'u yoo lafti humnaan qabame gadhiifamee warri buqqaan deebi'an qofa akka ta'edha kan hubachiisan. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar keessa turan 41 har'a gara biyyaatti deebifaman. Maayinaamaaritti mooraa yakka saayibarii keessaa bahanii harka hidhattoota biyyattii jala ka turan lammiileen 41 Itoophiyaatti deebi'aniiru. Ammas lammiileen Itoophiyaa 700 ol harka hidhattoota Maayinaamaar keessa akka jiran dhaga'ameera. Isaan kana keessaa 300 ka ta'an dhiyootti deebisuuf akka jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu waliin hojjetaa jira jedhe. Lammiileen Itoophiyaa kunneen gara biyyaa isaanitti deebi'uuf jalqaba gara biyya ollaa Taayilaand galuu qabu. Daldaltoonni fi faddaalonni adda addaa hojii isin qacarsiifna jechuun lammiilee Itoophiyaa dabalatee kanneen biroos intarneetii fayyadamuun gara yakki saayibarii itti dalagamu geessanii hiraarsaa jiru. Somaalilaand fi Itoophiyaan hariiroo keenya daran ni guddifannaa jedhan. Pirezidaantiin Somaalilaand Hargeysaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa kaleessa masaraatti waamanii dubbisaniiru. Pirezidaantiin Abdirrahmaan Mahammed Abdullaahi yookaan maqaan masoosaa Irroo jechuun kan waamamu ministeera hajaa alaa biyyattii wajjin ta'anii ambaasaaddarri Tashoomaa Shundee Hamitoo wayita ofitti waamanii dubbisan kan kaasanii waliin mari'atan hariiroo mootummootaa fi uummata biyyoota lamaan jidduu akkatti daran jabeessuu qaban irrattidha. Maddi oduu biyyattii Horn Diploomaats akka jedhe yoo ta'e hariiroo qaban daran jabeessuu cinaatti yeroo yeroon wal arganii mari'achuu dhimmoota waloo irratti waliin hojjechuun fardii akka ta'e waliif galaniiru. Lammiileen biyyoota lameenii daangaa irratti osoo hin danqamin nagaan akka wal keessa deeman gochuuf jidduu isaanii hariiroo bu'aa qabuu fi nagaa buusuu jiraachisuun waan waloo irratti ni hojjennaa jedhaniiru. Pirezidaant Irroon dhiyoo kana wayitaa uummata isaanii haasaa mootummaa taasisan ifatti daawwannaaf gara Finfinnee dhufuuf akka jiran beeksisanii ture jedheera. Maddi oduu kun bara darbe filannootiin aangootti kan ba'an Abdirrahmaan Mahammed Abdullaahi yookaan Irroon kan aangoo gadhiisan Musaa Bihii Abdiin Itoophiyaa wajjin wal hubannoo ulaa galaanaa irra ga'anii ture. Hojiirra oolchuuf kutannoon agarsiifne. Erga isaan aangootti ba'aniitii hariiroon Itoophiyaa wajjin qaban akka isa duraan turre. Lammiileen biyya kanaas achi keessatti miidhamaaf ari'atamaa turani. Doonaald Tiraamp nama Ameerikaa irraa eeyyama ofiin ba'uuf qophaa'e doolaara 1,000 nan kennaa jedhan. Mootummaan Ameerikaa godaantonni seera alaa eeyyama ofiin Ameerikaa keessaa ba'uuf yoo walii galan doolaara 1,000 kennuuf murteesseera. Eeyyama ofiin biyyaa of baasuun karaa filatamaa nageenyi isaa eegamee fi baasii xiqqaa qabu yoo ta'u hidhamuurraas nama hambisaa jedhan. Hooggantuun dhimma nageenya biyya keessaa Ameerikaa Kiristiin Nooyem. Yaada kana namoonni fudhatan guyyaa tokko karaa seeraan akka Ameerikaatti deebi'an haalli isaanii fi mijachuu danda'a jedhan. Tiraamp pirezidaantichi amajjii darbee gara waajjiraatti erga deebi'anii godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhataa akka jiran yoo ta'u tarkaanfiiwwan gariin seeraan gaafatama isaan gochaa jiru. Waajjirri dhimma biyya keessaa Ameerikaa namni seeraan alaa as jiru tokko kennaa jalqabaa fudhatee tikkeettiin Chikaagoo irraa gara Honduraasitti geessu kennamuufiif jira jechuun beeksiseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya du'arraaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isin jenna.